Shama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Walabummaa News Network haala yeroo biyya keenya fi uummanni keenya irra jiru irratti hayyoota Oromoota hedduu dhiyeessee yaada isaanii uummata bal'aadhaaf akka isaan qoodan affeeraa jirra. Har'as immoo Dr. Insarmuu Teessoo qabadhee dhufee jira. Dr. Insarmuu baga nagaan dhuftanii gara Walabummaa News Networkitti yoo yaa jennee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa waan isin gootan uummata keessanii fi bu'aa isin buuftanii dhugumatti baay'ee namatti tola. Kanarratti naaf affeeruu keessaniifis galatoomaa. Namoota biraas hayyoota biraa namoota adda addaa gaafatanii yaada isaanii waa'ee dhimma Oromoo irratti uummata hubachiisuuf yaaluun keessan dhugumatti gumaacha guddaa gootanii galatoomaan jedha. Hayyee galatoomadha. Egaa akkuma argaa jirtanii biyyi keenya haala hamaa keessa jirti. Waa'ee lola Itoophiyaa ilaalchisee mootummoonni gamtooman akkuma beekamu lolli kun akka dhaabbatu jedhee ibsa baasee ture. Faallaa isaa immoo mootummaan Itoophiyaa ofiin jedhu lola kana xiyyaaraan jabeessee akka itti fufaa jiru, lafaa fi xiyyaaraan itti fufaa jira, itti jabeessaa jira. Isa kana akkamitti ilaaltu? Akka nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf saba kanaaf sagalee ta'aa turee fi qabsoo geggeessaa turetti addunyaan gaafa dhaabbadhaa jedhanii balbala irraa cufatanii waa hunda qoqqophii goonaa kana goona yeroo jedhanitti isaan kana gochaa jiru. Isin immoo akkamitti ilaaltu? Amma mootummaan Ameerikaas mootummaan gamtoomanii kunis addunyaa gamtoomanii kunis waan isaan jedhan taa'aa karaa nagaa fixadhaadha. Isaan jedhan. Dhugumayyuu lolli biyya keessaa waraanaan furmaata hin argatu. Rakkina siyaasaati. Rakkina hawaasaa adda addaa wajjiniin isa social issues yookaan social problems isa jedhan sana wajjiniin wal xaxee harka wal keessa naqatee waan jiruufi waraanaan waan fixxu miti jechuudha. Waraanaan yoo fixuu yaalte isa gamaas yoo ajjeefte isa gamanaas yoo du'e lachuu obbolaadha. Gara lachuuttuu injifannoo labsuun hin danda'amu. Durumaanuu kanaaf immoo waraana kana kan dura dhaabbannee fi kan fudhachuu dinnee fi kan balaaleffanneef kanaafidha. Ajjeestes duutes injifannoo labsachuu hin dandeessu. Dubbiin akkasii kun immoo biyya keessatti xaxaa guddaa qaba. Yoo tokko harkiste tokko harkiseefidha. Yoo tokko harkistu yoo tokko kuttu 99 waan ati hin beeknetu immoo waliin cita jechuudha. So kuni rakkinni biyya sana keessatti hamma taa'amee mariidhaan furmaata argatutti akka amma deemutti hin ta'uu waan jedhan kanaafidha isaan. Inni biraan mootummaan kun immoo rakkoo qaba jechuudha. Mootummaan kunis mootummaa warri kaanis bara aangoorra jiran yakka hojjetaniif. Yakki kun immoo bahee dubbatamuuf deema. Eenyu kana godhee namoonni akka reed terroriitti bara reed terrorii caalaatti nama fixantu jira jechuudha. Nama ciibsanii qalanii, sakaan bineensa nyaachisanii, sakaan xayyaaraan rukutanii, mana irratti gubanii, midhaan irratti gubanii, horii irratti, loon irratti jala ajjeesanii fixaniiru. Sanaaf eenyutu gaafatamaa inni jedhu suni deemee hundi isaanii itti gaafatamuun isaanii nafuu jechuudha. Kana waan sodaataniif araara kanatti hin galan jechuudha. Okay, araaratti yoo galan immoo tarmii maaltu dhufuuf deema. Kan kanaan dura hin goone, kanaan dura si'a meeqa gananiiru, kana booda namni taa'ee ammas deebi'ee ganamu waan jiraatu natti fakkaatu. Kanadha rakkinni jiru jechuudha. Yoo gantummaadha ta'e kanaan dura kakatanii
koottaa wajjiniin biyya eegna nuti tokko nuti Oromoodha nuti maaliidha jedhee warra kaaniinis gashee warra kaaniinis immoo kana booda poolitikaadhaan namni wal ajjeesu hin jiru mootummaan nama hidhu hin jiru waa'ee siyaasaa irratti mootummaan nama hidhu nama Muhamedha waan jedhamu kana fidanii waan adda addaa waan afaan gaarii kana dubbatanii uummata kana gowwoomsaniiru jechuudha. Ammoo maal jechuudha? Yoo akkas ta'e warri oppositionii suni preconditionii tokko dhiyeessuu qabu jechuudha. Haal duree tokko dhiyeessachuu qabu jechuudha. Hayyee kanaan dura sintu aangoo qabate sintu waraana ajaja ture, sintu mana murtii qaba ture ajaja ture, sintu poolisii, sintu security ajaja ture. Laafa biyya keenya irratti isteetota keenya irratti hunduma isaayyuu security biyya sanaa fi waraana biyya sanaa ammoo dabaree keenyadha nuti ajajne isimmoo waan isinii gootan waan nuti isinii goonu ilaallaa dabareedhaan ilaallaa jedhanii fudhataa jirru kun hin fudhatan tokko. Lammaffaa ammoo akka maleetti waraanni keessan nu fitaa jira fuudhaa bahaa waraana kana mooraatti galchaa jedhan hin fudhataa jarri kun. Waan akkasiiti yoo akkas ta'e malee isuma kaleessaa keessa deebinee borcuun bu'aa tokko hin fidu jechuudha. Jenuun namni ta'e wanniin tokko hin barbaachisa jechuudha. Amma biyya sana keessatti waan ani sodaachaa jiru mootummaan tokko militariin tokko ka'ee nuunis nu fichisiifteetta mootummaan kunis nu kuffiseera biyya kana gara diigumsaatti deemeera. Mootummaa biraa finnadhanii kudeetaa irratti godhan maaltu dhufa? Waan akkasii dhalachuu danda'a ta'a. So kuni hedduu biyya sana gara lolaa keessatti geessaa jechuudha. Amma isa caalaa uummanni beelaan dhumaa jira. Mootummaan kun kan inni arguu dadhabe uummanni beelaa jira, dhumaa jira. Mootummaan biraa humna qabu kanuma hin beekamne iyyuu kan nama qalu kan nama ajjeesu mootummaan humna qabu biraa uumame giruupiin biraa uumame otoo militariin biyya sanaa jiru otoo loltuun biyya sanaa jiru makkalaakayaan biyya sanaa otoo jiru makkalaakayaa biraa gandi ijaarrate akkasittiin nama fichisiisaa jira jechuudha. So kuni eenyutu itti gaafatama kanarraatti deebi'uu danda'u jaarsummaatti galu inni jedhu suni waan dhufu miti jechuudha. Karaa biraa yoo ilaallamoo ta'e duguuginsa sanyiitu deemaa jira biyya sana keessatti. Uummata Qimaantii irratti, uummata Agaw irratti, uummata Oromoo irratti, uummata Benishaangul irratti, uummata Gumuz irratti, uummata karaa biraallee yoo ilaalla ta'e duguuginsa sanyiitu deemaa jira. Uummata Tigraayin dabalate jechuudha. Kana eenyutu itti gaafatama? Waan akkasii kana gaafa dhaabanii akkamittiin dhaabataa yoo jenne ilaalle humnatu dhaabuu danda'a. Poolisiin paawar humna mootummaa kana caalu jechuudha. Yoo humnaan dhaabate malee jarri kun nama ajjeesuun dhiisanii nama kuma meeqa fixaniiru amma duubatti deebi'anii waan kanarraan dhiisan jechuudha. Jaarumti kun biyyumti kun siistemni waraanaan biyya sana balleessu suni yoo irraa bade malee takka Eertiraa dhaqanii nama meeqa duulaa ka'aa mormi keenya citee dubbi keenya citee jedhanii nama baay'ee fichisiisan. Baadimmee Zaalambassaa maalii jedhamee bakka barbaachisaa hin taanetti namni keenya dhume. Handhumus Oromoodhuma dhagarri caaluunsa. Uummatuma kibbaa kanadha. Karaa gar tokko beelessanii, karaa gar tokko ajjeesanii, karaa gar tokko arrabsaa, karaa gar tokko salphisaa jara kana waraanatti geessaa. Iddoo kanayyuu ajajoota Oromoo, ajajoota waraanaa kanuma isaanii fixaa turanii sababii tokko malee isin shaneeraa, isin onagii, isin maalii jedhanii ittiin sababii uummatanii ittiin jara kana fixaniiru ijoollee Oromoo jechuudha. Kana yoo waa ilaaltu humni dhufee yoo jara kana dhaabsise malee akka salphaatti araaratti waan galanii fakkaatanii yoo waa dubbatanis immoo waa'ee araaraa stress godhanii dubbiin kun hin barbaachisa. Maaliif wal lolli kun waan salphaadha. Maaliif lolumti kun iyyuu barbaachise jedhanii gaabbanii taa'anii waan mari'atan hin fakkaatan.
Isa gaabban irrayyuu immoo dubbii gaadanii gara fuulduraatti ture akkas jenna United Nation irratti akkas jenne amma immoo akkas jenna kana jenna maaltu sin dhibe akkasaa jennu waan jedhan dubbatu malee onni isaanirraa gaddanii biyyi kun badaa jirti waraana kana hin dandeenyu rasaasa bituun taankiin gubatu kun xayyaarri gubatu kun waan alli kun qabeenya uummataati inni nu balleessaa jira isarrayyuu immoo caala uummata kana walitti wal dhabsiisaa jirra inni kun maal fakkaata gara fuulduraatti akkamitti waliin jiraachuu danda'a uummanni kun jedhanii yaaduutu isaanirra ture argite kanadha waan baay'ee galatoomadha doktor yaada keessanirraa wanti nu hubadhee mootummoonni gamtoomanii waraana isaan dhaabaa amma jedhan kanaafi waan hedduu waan itti nama gaafachiisu lubbuu badee fi qabeenya badee walumaa galatti warri aangoorra jiran kun seeratti dhiyaachuun isaanii waan hin hafneef sanaaf jecha baqaa sanaaf jecha kan isaan lola kana jabeessanii itti fufaa jiranidha yoonni gabaabsee taateewwan bara 2018 irraa kaasee taa'amaa jiru waggoota 27 darbe kan 2-3 caalanidha natti fakkaata. Kanaaf itti gaafatamaa kan ta'u immoo warra amma aangoo qabna yookaan immoo biyya bulchaa jirra ofiin jedhu kana waan ta'eef isaan gara nagaatti taa'anii waan kana seeratti dhiyaachuus hin barbaadanii nagaanis biyyattii sana keessatti akka itti bu'ee itti fufuun barbaadanii kanaafidha kan kanarraa baqatanidha yoonni dogoggoruu baadhe. Egaa mootummaan Itoophiyaa biyyan bulchaa jira nageenya uummataafan tasgabbeessuufan hojjedha kan jedhu yeroo tokko immoo ka'eetuma uummatuma ofii bulchu kanarratti haleellaa xiyyaaraa oofaa jira. Kana keessatti uummanni kun kan yoo warri bakka bu'oota uummataa ofiin jedhanii akkasumatti bakkoota adda addaa taa'aa jiran kuni yeroo uummanni kun dhumu xiyyaaraan rukutamu namni tokko namni dubbatu hin jiru. Inni kun yoo uummanni kun dhume eenyuun bakka bu'u uummata kana fixanii eenyuun bulchuuf deemu jarri kun. Kan rakkina biyya sana keessatti hin gallee fi biyyuma lafaarratti mootummaan tokko xiyyaara kaasee uummata isaa yoo dha'ee isumatu yakka guddaa hojjete jechuudha. Waraanumti mataan isaa waraanni nagaa eegu biyya keessa uummata irratti deebi'ee akka poolisiitti nagaa eegsisuu hin danda'u jechuudha. Waraanni ittisa biyyaa yoo halagaan dhufee yoo namni alaa dhufee daangaa kana cabsee dhufuu barbaade malee dhufuu barbaadeef isaan irratti yookaan ittisa yookaan lolatti kaasa malee biyya keessatti waan akkasii kanan godhu. Biyya kana keessatti gaafa xiyyaaraan rukuttu eenyuun rukutta qabeenyuma biyya sanaa rukutta eenyuun rukutta ilmoo biyya sanaa dhalata biyya sanaa rukutta warra kaleessa mootummaa biyya sanaa keessatti tajaajilaa kennan rukutta. Badiin hin dalagamnee bara TPLF aangoorra jiru jechuu kooti miti. Badiin sun akkasittiin miti xiyyaaraan dhahamamti generalize godhaniitu akkasittiin namni badii balleesse akkasittiin miti kan inni adabamu. Namni akka hojjete akkatti adabamu karaa mana koortii geessanii karaa adda addaa individual keessaa buqqisanii warra rakkina kana fidan warra rakkoo uummata Oromoo irratti uummata biyya sanaa irratti rakkina fidan yoo jiraate kan seera malee nama ajjeesan yoo jiraate isaaniin dubbii kana gadi gabaabsiteetu isaan wajjin diilgoota jechuudha. Malee waraana chochooftee biyya xiyyaaraan hin rukuttu jechuudha. Xiyyaaruma kaastee xiyyaaraan biyyarra balaliitee boombii darbachuun xiyyaaraan waraanuma biyya sana keessaa immoo mobilaayiz godhanii sochoosanii uummatatti gadi erguu jechuun yakka guddaadha. Kanarratti biyyi lafaa waa dhaga'u akkuma maal ta'eera biyyi kun diktaataroota akkamittiin nama isaanii xiyyaaraan rukutaa kan jedhu sanatu dhalata jechuudha jala jalaan. So ilaalchuma biyya lafaa irratti istaandardii biyya lafaa irratti uummata kee deebistee xiyyaaraan hin dhooftu jechuudha. Yoo akka Siiriyaa fa'aa taatee
no fly zone irratti godhanii ummatuma isaa fixuuf ka'e yoo ta'e malee akkasittiin hin dhaamu jechuudha. Biyyi civilized ta'e biyyi waa barate waa qaroome arge ummata sana araarfata. Karaa adda addaa afaaniin wajjiniin haasaanii karaa siyaasaa haasaanii furu malee xiyyaara kana amma qabnaatii hin dhoofne jechuun suni gatiin qabu jechuudha. Booda nama gaafachiisa. Achuma keessatti ka'uu danda'u. Kuni kanaan hubachuu dandeenya. Isa caalaayyuu amma okay misteekiin kun ta'eera. Xiyyaaraan rukutaniiru. Otuma itti himamu otuma dhiibbaa irratti godhanii didanii darbanii kana godhaniiru inni dhufu maalidha jechuun maal ta'uu qaba ture otoo jenne warri United Nations ta'anii warri mootummaan Ameerikaa mootummaan Awuroopaas dabalatee jechuudha. Warri amma qoqqobbii kana mootummaa Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa geessisan kuni waan isaan misteekii godhantu jira jechuudha. Namni takkaa jenosaayidii hojjechuu jalqabnaan jenosaayidii duguuginsa sanyii irratti bobba'ee nama fixuutti imagine nama fixuu irratti fixinsa sanyii irratti yoo bobba'ee karaan itti dhaabsisan karaa humnaa qofadha. Karaa dippiloomaasiin hojjetu, karaa sankshinii rakaanii qoqqobbii kana rakaanii karaa sanan hojjetu, karaa inni hojjetu qofaan humnaan koortii biyya lafaa irratti geessu. ICC faa irratti geessu jechuudha. Yookaan koortii biyya keessaa keessatti geessu jechuudha. Yoo kana hin taane kadhaanis sossobbiinis dippiloomaasiinis waan hojjetu miti namni keenyas isa sanarraa bu'aa badaa eeguun irra hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee yeroo dheeraa keessatti wanni isaa kun beekamuu danda'a jechuudha. Karaa ikoonomii, karaa adda addaa guddina biyyaa duubatti deebisuu danda'a. Isa sana immoo ammayyuu biyya keessatti jireenyi biyya keessaa baay'ee qaala'ee namni keenyas argaa jira natti fakkaata. Kana nama keenyas achi jiraataa jiru keessaa isa caalaa dubbii kana keessa hin beeknu. Waa hundi yoo qaalaa dhufe waa hunda bitachuu yoo dadhabanii waa hunda gatiinsaa inni kaleessa turee fi inni torban kaleessa inni torban lamaan duraan ture har'a jijjiirame yoo eegu rakkinni kun gara tokkotti biyya sana gara kufaatiitti geessaa jira jechuudha. Biyyi sun immoo gara kufaatiitti yoo deemu inni tokko qawwee hidhateera inni tokko qawwee hin qabu. Cuubeellee ofirraa gajaraa qabatee deemuu hin danda'u. Inni kaan immoo qawwee awutomaatikii qabatee deema jechuudha. Istaandaardii adda addaatu jira biyya sana keessa jechuudha. So dubbiin kanaan dura waan kana ka'ee ture waggaa 3 waggaa 4 dura namni Oromoo hiikkachuu qaba gaafa jedhanii jaalmarroon feetan bineensa bilisoomsa malee bineensa Oromiyaa bilisoomsee wajjin jiraadha malee yoo isin garbummaa barbaadan illee si wajjin garbummaa keessatti nafuu waan jedhu waan akkasii kana dubbatee ture jechuudha. Namoonni baay'een namoonni keenya lakkii waan kun sirrii miti hin fakkaatu maaliif hiikkachuun maaliif barbaachisee dura dabarsanii waa tokko rakkoon sun hin hiikamin qawwee hiikkachuu maaliif barbaachisee rakkoon sun achuma jira qawwee hiikkachuu maaltu fideessa jedhu sana irratti dubbachaa turre jechuudha. So jarri kuni kana eega gananii kanaan dura eega gananii ammas wanni isaan irratti mari'atanii amanamummaa argatanii walirraa argatanii lachuun paartiin 3-4 haa ta'u gamaa gamana wal amananii akkamittiin waliif kakachuuf deemu hin beeku inni sun rakkisaadha jechuudha. Yookaan warra biyya jeeqaa jiru keessaa baasanii warra namoota nagaa wajjiniin yoo wanniin kun jaarsummaan kun gaggeeffama ta'e hin beeku. Garuu yeroodhumatti qabsoon Oromoo jabaatee waa tokko argachuuf deemu namuma keenyatu
jarjaree lakkii araara wayyaa namni jedhu nama keenya. Maal gootetu araaramtaa mootummaa kana? Guyyaa tokko namarraan ajjeestu. Guyyaa tokko karaatti cufteen hin eegdu. Guyyaa tokko isaaniin boosiftee bineensa nyaachiftee beektu. Maalirraa kottaan araaramnettame? An isaan nu fixan isaanii, han nu ajjeesan isaanii, kan nu soban isaanii. Siistemni kun baruma darbaa dhufaa darbaa uummata Oromoo salphisaa jira. Maal jenneetu eessa dhaabanneetu araara kana gaafannaa inni jedhus beekamuutu irra jira jechuudha. Namni keenya akka hubatu. Baay'ee galatoomadha Dooktar. Lolli kun yoo akka carraa ta'ee PP'n lola kana kaaba Itoophiyaa irratti kan gaggeessaa jirtu yookaan immoo naannoo Tigraay irratti kan gaggeessaa jirtu kana yoo injifattee uummata Oromoo maaltu eeggata? Kana waan kanaan dura darbeerraa kaasee jechuudha. Kanatti mee yaada keessan nu kennaa? Karaa adda addaa seenaariyoo adda addaa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Yoo amma warri TDF yoo mohanii olaantummaa qabaatanii gaafa Finfinnee dhufan maaltu dhufaa? Egeree Oromoo boruu Oromoo irratti maaltu dhufaa inni jedhu tokko ilaaluu dandeenya. Isa miti yoodhuma warri PP kuni yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa ofiin jedhu kuni kaaba Itoophiyaa kana yoo lolaan injifatee xiyyaarri amma gama sanaan ka'ee qabeenya uummataa uummata nagaa barbadeessaa jiru kuni yoo sana injifate gara Oromiyaatti waan wal fakkaataa akkasii yoo uumamate fakkeenyaaf uummanni Tigraay miliyoona 6 Oromoon yoo xiqqaate gara miliyoona 50 fi 60tti siqa. Isa kana balaa akkamiitu uummata keenya eeggachuu deema? Beela sila kaastaniirtu beela kanaan wal qabatee akkasumatti yoo wanti amma uummanni qaba jedhu kana immoo jalaa gubanii maaltu uummata keenya eeggachuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffadhaati isa sanatti ni dhufna. Haa ta'u karaa lamaanuu kaasuuf hin ture yookaan amma seenaariyoo adda addaa amma gaa seenaariyoo kana hin dursinaa yoo amma warri PP kuni yoo mohan maaltu dhufaa inni jedhu kanadha. Kan nufu aadaa isaanii, olaantummaa afaan isaanii, olaantummaa amantii isaanii daangaa tokko malee warra kaan irratti diriirfatu jechuudha. Mirga inumaayyuu mirga argatanii ittiin nama ajjeesuudhaaf jechuudha. Yakka hojjechuudhaaf ittumaayyuu biyyi sun itti fufaa. Waraanni suni waraanni TDF mo'amu malee gara gorilla muuvmentiitti galagalee mootummaan sun ammas naannee waggaa dheeraaf waraana keessatti deebi'a jechuudha. Biyyi sun guddinaa tasgabbaa'uuf nagaaf balbala waan cufattee jirtuuf gara sana gara hiyyumaa fi gara gadadootti deemnaa jechuudha yoo akkas ta'e. Maaliif isaaniif amma galaan jiru? Maaliif afaan Amaaraan barreessitanii? Maaliif qubee Amaaraan hin barreessitanii? Maaliif kutaa tokko kaastanii hin barattanii? Ijoolleen afaanuma ittiin baratteen mana barumsaa dhaquu qabdii an jedhu saayinsiin suni wawumaaf afaan sanaa fi saayinsii dabalatee yoo waa barattu akka ittiin cimneef barnoota sana saayinsii barattu sana beekumsa barattu sana akka daftee fudhattuufidha. Kana amma yoo irratti gadi fuune maal ta'a inni jedhu duubatti deebisuu waan danda'an natti hin fakkaatu. Uummanni keenyas kana waan fudhatu natti hin fakkaatu. Fudhachuunis irra hin jiru. Ajjechaa kana namuma waan kana uummanni dura dhaabbachuu isaa nafu waan kana ittuma fufaniitu nama keenya ajjeesaa jiru. Ajjeesuun itti fufaa jechuudha. Kanaan dura nama hin duune, nama hin butamne, durbi 21 butamte, namni achitti du'e, namni Amaaraa achitti du'e, Amaara akkas gootanii biyya baasiftanii maali hin jedhani soba ta'e to'an nama ajjeesu isaan ta'ee argameera jechuudha. Soba adii jechuudha. Mee ani naman ani beeku wajjin naannoo akkasiitii namni du'ee jennaan
mee eenyunni namumti bahaa jedheeru jiru namni nuti beeknu immoo abaluu nama jedhu meenatti namu achi keessaa bahaa jiru nama achi keessatti jiraachuu dadhabeeru waan jedhu dubbanne jechuudha. Kana jedhaniin fidan. Oromoon hin du'ee Oromoon rakkateeraa lafa Oromoon rakkateeraa Oromoon lafa dhabeeraa Oromoon karaarra bulaa Oromoon rakkina guddaa keessa ture. Kanaaf protestii godhee waan kuni dhufee isa kana immoo akka inni waa tokko argatu gochuun nurra jira. Rakkinni Oromoo furamuutu irra jira otoo hin ta'in waan isaan jedhan Maadagaskaritti sin deebisnaa argite. Biyya keenya gadhiistanii bahuu qabdu. Wallagga Shawaa fi Walloon lafa keenya waan ta'eef dhiiftanii gadhiistanii bahuu qabdu. Isaatiisitti waa tokko hin dubbannu. Jarri kun kanaaf qophaa'aniiru. Inni jedhu suni ammaa fi Maadagaskaritti nu geessuu hin danda'anii. Nutis Maadagaskar karaa isaayyuu hin beeknu. Nam tokko namni uummanni hammi kun akkamittiin laga qaxxaamuree akka inni dhufu hin beeknu. Bara sana otoonuma dooriin gurguddaan amma jiru kun fuudhee uummata kana achi deebisa ta'e maybe waggaa 3 waggaa 4 deddeebisuu ta'a argite. Waan akkasii kun hin jiru biyya lafaa. Mee asirratti Dooktar haala gaaffii isin amma kaastan kanarratti tarii baay'inni Oromoo kun akka argaa jirrutti Tanzaaniyaa keessa Oromoon hin jira, akkasumatti Keeniyaa keessa hin jira, Ugaandaa keessa hin jira, Burundii akkasumatti immoo biyyoota kana keessatti Oromoon baay'eetu argamu. Yoo Madagaskar irraa Oromoon hin dhufe ta'ee Oromoonni baay'een afaan isaanii aadaan isaanii jalaa badee garuu wayyaa aadaatiin nama fakkeenyaaf Burundii keessatti yoo argitan wayyaa aadaa Oromoo uffatu. Yoo haadha siiqee mootii keenya jedhamee warra dubbatantu jiru. Biyyoota adda addaa keessatti uummanni sabni Oromoo kun guddina saba guddaa ta'uu isaatiif Afrikaa keessatti ragaalee hedduutu jira. Isaan garuu nuti bakka kanarraa dhufnee biyyi kun kan keenya jechaa jiru. Isaan garuu iddoo sanatti malee iddoo biraatti hin argaman. Isa kanaaf maal isinitti fakkaata? Eenyutu deemee dhufe yookaan immoo eenyutu biyya Afrikaa kana keessatti abbaa biyyaati jettanii yaadduu waanuma isin kaastaniifan isin gaafadhe. Amma gaa isaan tokkos jedha argite namoota isaanii namoota akka Fiqiree Tolasaa Baggaalee eenyu warra jedhaman kana namoota isaanii warra xinnoo sammuun isaanii xinnoo karaarraa kaateeru jira. Biyya sana keessatti waa soba barreessitu sobadha kun hin fakkaatu namni isiin hin jedhu nama isaanii taanaan maaliif Itoophiyaa faarsita waan ta'eef. Oromoon uummata Nuubiyaa wajjiniin ani waa'ee kanarratti qorannoon qabu garuu loojikiinsa uummata Nuubiyaa wajjin qubata. Nuubiyaan Ijiptii fi wanni keessa qubata, Sudaan keessa qubata. Warra Northern Kush jedhamu kana akkan dhufii koo dubbisee ilaalette jechuudha. Kaan Eertiraa keessa jira, kaan Northern Gondar kana keessa jira, kaan Goojjamii fi Walloo keessa jira, kaan Tigraay keessa jira, kaan Affaarii, kaan Sumaaleedha, kaan jarri kuni asiitii warra amma Sidaama, Hadiyyaa, Koonsoo isaan kanaan waa lakkooftu uummanni kuni Oromootti irra dhiyaatanii fira Oromooti. Afaan keenya, aadaan keenya baay'een isaa wal fakkaata. Oromoon kun Maadagaskarii arban isaan kun immoo isaa dhufanii nutti firooman. Argitee loojikiin isaa hin hojjetu jechuudha akkas taanaan. Ayyee uummanni kun takkaatti dispilees ta'ee waa dhufu sosaayitiin tokko single actorii mitii jedhama. Yoo ati ka'een buqqaa jettu inni tokko lakkee annan afaanee tochitti hafa. Eenyuma namni hafe sun kan duubatti hafe sun eenyudha kan jedhu sana. Yookaan immoo takkaatti uummanni kun waa buqqa'u displaced waa ta'u inni hafe sun immoo bokkaa maaltu fidee itti roobee uummata achi jiru sana immoo
irra qubsiisee han jedhudha natti fudhachuun sirra jiru. Uummanni kun humnaanis buqqa'uu hin danda'u yoo buqqa'es waan teknooloojiin bidiruu gurguddaa kana ijaaranii achi asitti hin ce'an kun hin jiru jechuudha. Isaanan jedhanii jaarraa 16ffaa keessadha. Rabbi isaan maraachuun maraataniiru malee ammayyuu maraataniiru. Ani yoo lakkaa'e gosni koo maqaan ani itti dhaladhe gandi sunii fi maqaan gosa koo tokkodha. Maaliif warra abaluu achi jiraata? Warri abaluu immoo achi jiraatu. Gosa namaatiin gosa sanatu maqaa qaba. Maqaa sanan immoo lafni sun walitti hidhataadha. An Oromoo akkasidha. Takkaadhuma gosni qofaatti waamamee hin beeku lafa malee. Amma Walloo keessaa fudhatte Urgeessa, Harbuu, maali kana waldaa Bolcha Dasee kuni boru maali maqaa isaa waamte maqaa ummataa wajjin wal qabate. Akkasumas ummata sana afaanaan wallaalchisanillee akkasaan afaan wallaalanaa godhanillee malee maqaan lafa sanaa irraa hin gadhiisu. Maqaan gosa sanaa hin gadhiisu jechuudha ummanni kun. Asirratti dubbii keessan jabeessuudhaaf Dooktarri mucaa tokko kan inni waraana keessatti eengadduma dhiyoo kana Tigraayitti booji'ame Amaaraa Kilil Booranaa Ziyoon Booranaa Waradaa ከዛን የመጣሁት ቀበሌ isaa wajjin dubbate Booranaa jechuun afaan Amaaraatiin egaa maal akka ta'e hin beeknu. Inni kun ragaalee akkasiitu jira yaaduma isin kaastaniifan isin hime garuu Amaaraa Ziyoonitti waamama yookaan immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti waamamaa jira. Maqaan isaa garuu Booranaa. Isa kanaaf iyyuu ifa galaadha jechuudha barbaadeen. Yaa waan baay'eetu jira iyyuu malee isarrattuu dhiistee amma isaan jaarraa 16ffaa keessaa Oromoon dhufee madda walaaburraa bahee takkachi deebee takkachi burqee bishaan keessaa inni jedhan suni jaarraa 16ffaa keessa yoo ilaalle ani ragaan qaba akka akaakileen koo abaabileen koo jaarraa 16ffaa keessa ganduman ani jiraadhu san akka isaan jiraachaa turan ragaa guddaa qaba. Yoo lakkoofne tulluunsaa lafnisaa maqaa isaanii waamameera. Maqaa akaakilee keenyaa waamameera, maqaa abaabilee keenyaa waamameera. Isaan namoonni achi jiranillee yoo lakkoofne bakkatti firoomnullee tokkoon lakkoofneetu beekna. Akaakayyuu kamirratti akka wal geenyu anaa fi namni nuti gosni keenya tokko taanellee akaakayyuu eenyurratti komen kan ta'e akaakayyuu tokko qabna yoo deemne jechuudha. Akaakilee isa tokko wajjiniin 17ffaa irratti, isa tokko wajjiniin 20 irratti, isa kaa wajjiniin 24 irratti akkasitti. Lakkoofsisuun sun immoo aadaa keenyadha. So inni suni lafa wajjin hidhameera. Waggaa kuma meeqa dura namni yoo akaakayyuu 24 lakkoofta ta'e akaakayyuun 24 salphaadhumatti waggaa kuma tokkochi jiru jechuudha. Salphaadhumatti waggaa kuma tokko kuma lama kuma tokkoo fi 200 akkasachi jiraachuu danda'u jechuudha. So inni isaan jedhan sana bira darbeetu jechuudha. Yoo fudhannee ilaalle immoo Oromoon deemee dhufe moo achuma jira inni jennu teknooloojiin Oromoo amma inni nu jalaa balleessan suni ni dur waggaa 150 200 dura jiru teknooloojiin Oromoo suni badaa du'aa deeme argite. Bakka bu'aa aadaan sun du'aa deeme jechuudha. So that means otoo haaraa dhufeera ta'e haaraan ammallee ittuma deemee haaraa lafa bal'ifata ture jechuudha. Isaan garuu akkasittiin duubatti hambisanii maqaa hin taane barreessanii waan hin taane barreessanii kitaabni qotamee bahe achi keessaa awwaala akkasii keessaa baha yeroo baay'een isaanii awwaala bataskaanaa fa'aa keessaa awwaala namaa fa'aa keessaa yookaan waaqarraa gadi bu'ee argama kitaabni isaanii waan isaan barreessan sun inni Oromoo arrabsu sun inni Oromoo sarbisu suni akkas turanii an jedhan soba sana barreessu jechuudha. Yoo akkas ta'e sobni suni ummata kana wajjiniin solvii gochuudhaaf hin deemnu jechuudha. Rakkina kana ammayyuutti bal'isaa deemna.
jara kana akka diinaatti nu fudhatanii diina nuun jedhaniiru. Nuti amma yoonaatti diina isaanii jedheen beeku Oromoon. Oromoon tokko namni fayyaalessi tokko ba'ee abalu diina akka sabaatti. Tigreen diina Oromooti akka sabaatti. Amaarri akka sabaatti diina Oromooti jedhee yookaan Benishaangul diina Oromooti jedhee akka ittiin namni himatee beeku hin jiru. Because sirrii miti ummanni ummata irratti akka dhuunfaatti single actor inni ani jedhe sana sila isa akkasidha. Ammuma kanayyuu warri giruuppii uumanii eliitii isaanii nurratti bobbaasanii lihiqaan jedhanii eliitii kana warra akkasii kana nurratti bobbaasan giruuppiinuma interest giruuppii tokko jiraayyuu malee ummanni suni ka'ee ummata Oromoo biyya sanarraa balleessaa jedhee hin dubbatu jechuudha. Warra balleessan sana jiru, siistema sana jira. Siistemni suni yeroo baay'ee entrenched ta'ee amantii keessatti. Entrenched ta'ee sirna barnootaa fi barumsa biyya sanaa keessatti keessa owwaalamee jechuudha. Wajjiniin xaxamee jechuudha. Amantii isaanii keessatti. Kana fuudhaniitu unurratti impose godhaniiru jechuudha. Amantii isaanii ragaa qabna. Namni Oromoo ta'e akka mana mootummaa waaqaa hin dhaqne, akka jannata galuu hin dandeenye, akka bara baraan gubatu himaniiru jechuudha. Barreessaniiru. Akka yakkamaa ta'e barreessaniiru. Eenyu yakkamaan suni har'a yoo waa arginu eenyutu ciibsee nama qalaa jira, eenyutu nama fixaa jira, isa jedhu sana isa seenaarraa barannee otoo hin ta'in isa har'a jiru nutti agarsiisaa jiru jechuudha jedhu. Har'a ijji keenya argaa jira jechuudha. Akkatti dhalli namaa waan kanan hojjenne namni sammuunsaa nagaa qabu waan akkasii yakka akkasii akkan hojjenne ilaalaa jirra jechuudha. Isa harma mure, isa harka mure inni inni sobadhaa fiikshiniidha. Isa har'aatu caala isa kaleessaa jechuudha. Argite. So kanatu jira biyyi suni kanaaf gara furmaataatti deemaa hin jirtu. Jarri immoo kana gochuun isaanii biyya sanaaf waan gargaaran itti fakkaata. Kanan godhinaa kana godhaa yoo jenne diina ofitti gorsuu ta'a. Isaantu diina nuun jedhe mitire. Erga diina nuun jedhanii isaaniin gorsuurraa of eeggachuu qabdaa jechuudha. Maaliif yoo isaan ofitti gorsita ta'e uf moosisaa deemte jechuudha. Kana godhaa hin jettu jechuudha. Yoo nagaa barbaadu ta'e yoo dhuguma biyya sanaaf karaan nagaan jiraate ummata tokko irratti hin diinumsan. Ummata tokko ummanni akkasii na ajjeesuuf jedhee Prime Ministeriin biyya sana akkas jedhee ummata fuulduratti hin dubbatu. Maaliif ummanni Wallaggaa nama ajjeesuu nama tokko ajjeesuudhaaf hin mari'atu. Akkamitti mari'atta? Single actorii miti jenneerra durumaan. Akkamittiin nama tokko ajjeesuuf mari'atta? Akka nama tokkotti yookaan nama lama yookaan nama sadii baalageen nama sadii afur yoo jiraatte ishee tokkas mari'achuu danda'a malee inni nama yakkamaa yoo ta'e malee namni kun yakkamaan ta'u. Kanaaf jedhanii ummata hamma kana ajjeesanii kaan bineensatti kennanii kaan lagatti qila itti darbatanii akkas hin godhamu. Ijoollee kichuu ijoollee waggaa 17 fuudhanii ajjeesan. Argite. Otoo mana murtiitti hin dhiyeessin haadha fintala ulfa dubartii ulfa ajjeesanii nun agarsiisan ture argite. Kanadha wanni ta'u. Kanammoo akkasin godhina akkan jenne waan isaan godhan immoo nu gargaara. Hin waayuu justify nu godha. Rakkina Oromoo sana akka uummanni Oromoo hubatu kan godhe isa nuti qawwee hiikkachuu dinne miti. Qawwee hiikkachuu dura dhaabbanne sana miti. Kan ragaa ta'e agarsiise isaan irra darbanii ummatuma kaleessa qawwee hiikkate irratti ni kanna malee jedhe irratti tarkaanfii fudhatanii ajjeesanii salphisanii ijaan waan argeefidha. Waan Tigraay irratti lola ta'e qofaaf otoo hin ta'in waan Wallagga irratti ta'e sun waan Hararitti ta'e waan Arsiitti ta'e waan gidduu gala Shaggar keessatti ta'e argite waan Walloo irratti ummata Walloo irratti ta'e waan baratti ta'e kuni nama baay'ee dammaqsiiseera jechuudha. Akka inni qabsoon kuni edaa akkasii edaa dhugumadhaa jedhedha. Silaa otoo har'a obbo Baqqalaan faa jiraatanii
Jawaar fa'aa jiraatanii yaada irratti nuti walii galuu dinne sana isaaniif dhugoomsanii ture jechuudha. Amma isaaniinuu dabalatee karaa nagaa qawwee hiikkadhaa jedhanii Baqqalaan fa'aa Jawaar fa'aa otoo isaan fiiganii isaanumaan fuudhee nyaatee jechuudha. Warra kaan already otoo hin balleessin jechuudha. Jarri kun shugguxii tokko otoo hin qabaatin jechuudha. Nama hidhate tokko otoo hin qabaatin jechuudha. Oodiyensii politika qofaa otoo hojjetanii jarri kun mana hidhaatti dhumanii warri kaaniyyuu qawwee lafa kaanii warri galleetu karaa nagaadhaan deemna jedhanu mana hidhaa jiru jechuudha. Otoo mootummaan kun waan nagaa yaada ta'e araara buusuudhaaf waan nagaa yaada ta'e ummanni kun dura mana hidhaatii ba'anii. Otoo dhumayyuu amma otoo hin ta'in otoo Tigraay wajjiniin ummata Tigraay wajjiniin otoo waliin loliin at least ummata kanallee baasee iddoo meeqatti nama wajjiniin Oromoo wajjiniin asitti wal lole, Sidaama wajjiniin asitti wal lole, Qimaanti wajjiniin asitti wal lole, Benishaangul wajjiniin ummata isaa wajjiniin wal lolaniin deeman jechuudha. Biyya sana keessatti rakkinni kan jiru political administration malee argite biyyi sun ofii keenya bulchinaa jedha. Afaan keenya, aadaa keenya practice goonaa jedha sabni baay'een isaa jechuudha. Kuni maal fida sitti fakkaate? Ummanni suni gaafa ofiin bulchina jedhu isaan sistemni sun immoo lakki sistema Haile Sillaasee sistema Minilik የድሮ ከፍታ ዘመናችን ማሊ waan isaan xibaaran sana akkasittiin asii gadi fidaa jechuudha. Kun sirrii miti. Ummanni ka'ee gaafa ofiinan bulcha afaan koo guddifadha jedhu gosh baga gammaddeetta. Kun guddinadha. Ummanni gaafa guddachaa deemu qorqalbiidhaan gaafa guddachaa deemu gaafa qaroomaa deemu ilmaan koo naa bulchanii warri afaan koo beekan naa bulchanii ilmi abaluu kun baratee beekaadha beekaan keenya nu haa bulchu waraanni keenya nu haa eegu qabeenya keenya nutu tikfataa isintu abbaatti ta'a otoo hin ta'in nutu abbaa itti ta'a waan jedhu kanatti gaafa ummanni kaasoo hayyee isin akkasittiin deeman akkamittiin tokko taana reenni jedhu suni waan irratti tokko nama godhu alaabaa miti afaan miti argite ikonomii miti waan biyya tokko godhu waan biraadha. Isteenni tokko soorome isteenni tokko hiyyoomuu danda'a. Ikonomiin sun biyya sana walqixa ta'ee ummata sana akka walqixaatti hin hiyyoomsu akka walqixaatti hin sooromsu jechuudha. Ikonomii inequalitiin yeroo baay'ee hin jiraata. Lafni lafa baay'ee qabu risoorsii qabu lafni nama humna baay'ee qabu normaalii baay'ee guddachaa deemaa jechuudha. Inni suni haala adda addaa keessatti waan jiruuf isa karaa biraa itti adeemna. Garuu ammaaf waan tokko nama godhu afaanis miti bulchiisas miti ikonomii dinagdees miti lafa tokko waan qabaataniif miti afaan tokko waan qabaataniif miti tokkummaan biyya sanaan jechuudha. Mootummaan kun kana beeku turre ture. Baay'ee galatooma Dr. Akka isin ibsitanitti ideoloojiin yoo tokko ta'e malee wanti uummata kana tokko taasisu hin jiru gama fedheeniyyuu kan jedhudha. Kanarratti yoo walii galame immoo namni amantiidhaanii gosaanii naannoodhaanii waliin qooduu yaada tokko qabaadha. Hedduu galatoomaa. Mee waan hedduullee kaastanii jirtu tuttuqxanii jirtu. Egaa bara 1992 akkuma beektanii qabsoo kana keessatti bara dheeraa qabdu xaarii afaajee guddaa gochaa turtanii of duuban isin deebisee bara 2018 kaasuufan kana jedha. Jijjiiramni bara 1992 uummata Oromoodhaaf dhufe Oromoo harkaa gufateetu Oromoon kara hin beekinii fi kara hin beekinii fi kara beekamuuni diina harkatti galee waggaa 27 guutuu Oromoon saamamee hidhamee biyyarraa buqqa'ee inni kaan ari'amee isin iyyuu dabalatee biyya keessan akka gadhiistanii baatanii ogummaa qabdanii fi dandeettii qabdanii uummata keessan tajaajiluu dadhabdanii baatanii jirtu. Kana jidduuttis egaa bara 2018 jijjiiramni dhufee jira. Jijjiirama dhufe kana keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo dhagaadhaan qoma saara saasaaf kennee jijjiirama kana fidee harka Oromooti baasanii
butameera butamee gara butametti eenyutu butee warri bute sunoo eessa jira yoo amma gara fuulduraatti mootummaan kunis waan jigaa jiruuf jechan waan baroota gabaabaa kana keessaa fi bara dheeraa sana isa dhufu kanaa wajjin walitti qabdanii bifa kamiin tifkachuu danda'a. Isa darbe sanarraa maal baranne kan jedhu irratti xiyyeeffatanii otoo yaada keessan nu qoodan yookaan immoo akkamitti akka laaltan waan kana hundarraa Oromoon barnoota akkamii argateera amma immoo qopheessee jiru irratti yaada keessan nu qooda. Ani akkattan ilaalu jijjiirama kananii akkattan ilaalu yeroo baay'ee dubbachaan ture jijjiirama inni jedhamu gaafa jijjiiramni jiru si harka seenu si harkaa ba'uu inni jedhu kuni Oromoo harka seenee hin beeku waan jijjiiramee argeeru hin jiru Oromoon waa tokko hin jijjiiramne. Jijjiiramaan jedhan yoo inni kaleessa isa ajjeesaa ture yoo inni kaleessa lafa isarraa buqqisaa ture siistemni inni kaleessa rakkina fide suni yoo siistema biraatiin bakka bu'e argite yoo rakkinni kaleessa jiru suni furmaata argate maal jedhu anomalies warra anomalii jedhu warri afaan Ingiliishiitiin rakkinni kanaan dura yoo breakthrough waan ta'e tokko dhufe solution yoo argate waan guddaan tokko dhufe mo'ataan tokko dhufe yoo furmaata argate jijjiiramni jira jedhama. Jijjiiramni sun gaafa sana duubattis deebi'uu hin danda'u namni harkaa fudhate kabalees hin jiru namni harka micciiree irraa fudhatus hin jiru jechuudha waan ta'u miti. Jijjiiramni dhufnaan jijjiiramni jijjiirame. Jijjiiramni Hayilemaariyaam Dassaalanyii fi Abiy Ahmed namni jedhaman aangoo wal jijjiiranii barcuma walirraa fuudhanii walii kennanii inni jedhu sun jijjiirama dhiyoo ta'e sobadha inni akkasittiin jijjiirama miti. Paradigm shift kan jedhamu biyya lafarratti saayinsiidhaan beekamu namoonni akka Toomaas Kuun faa barreessanii namoonni baay'een amma Dooktar Asaffaan Faalle kanarratti barreessaniiru Dooktar Asaffaa Jaalataa faa namoonni baay'een kanarratti waan baay'ee barsiisuu yaalaniiru jechuudha. Suni gaaffiin hundeedhaan rakkinni biyya sana keessa jiru yoo deebii argate jijjiiramni dhufeerani. Jijjiirama akkasii Oromoon argate hin beeku. Yoo barma duraan yoo argamne Haayile Sillaaseen dargiidhaan bakka bu'e dargiin lafni an uummataati jedhe lafa sana mootummaatu qabate. Abbaa fe'eef abbaan dhufu uummata isa kaan irraa hiyyoomsanii wal qixxeessanii malee lafni ijaa kennameef midhaan bineensi biyya lafaarra jiru biyya keenya keessa jiru hin dhume midhaan akka yeroo sanaatti nyaataan uuf hin dandeenyu bara sana ummanni Walloo nama 350tu beela'e jedhame isaati asitti miiliyoona meeqatu beela'aa jira jechuudha. Har'a akka kanadha jechuudha. Rakkinni sun deebi'ee solution hin arganne jechuudha. Namni keenya immoo lawuxi maxxaayarma isuma jedhan sana dhagayeeruma jijjiiramni jiredha. Jijjiiramni hin jiru. Tokko qabiyyee tokkorraa qabiyyee tokkotti dabarsanii malee qabiyyee Oromootti bulchiisa Oromootti hin dhufne. Bulchiisni bara sana siistama giraazmaachii qanyaazmaachii irraa deebisanii gwaaddi abaluu aanni muut kindeefaatti deebi'e malee waa tokko aangoo dheeruun qabu namni keenya aangoo sanatu tokkorraa fuudhamee tokkotti aangoon sun immoo siistamni suni Oromoo hidhuudhaaf gubuudhaaf duubatti hin deebine jechuudha. Namichi bifa jijjiirrate jechuudha. Namichi isa faa ture isa faa ko ture isa faa ta'ee argame jechuudha. Namichumti OPDO ture. TPLF wajjiniin aangoo dhaabbatanii waggaa 27 nama fixaa ture. Achi darbee ODF maali waan akkasii ta'e yeroo ji'a ja'a. Achi immoo jijjiirratee amma PP ta'eera. An biyya jaalatan isaanidha. Warra nama ajjeesan, warra korraapshinii, warra lafa Oromoo gurguratan biyyuma sanayyuu warra duubatti deebisantu isaan fira biyyaa ta'aniiti inni gubboonyaan inni harka qullaa deemu inni nagaadhaan ummata biyya isaa jaalatu suni yakkamaa ta'ee fudhatameera jechuudha. Kanatu jijjiiramadha. OPDO'n
eenyu jennee moo ODF moo maal jennee Oromoo Democratic Front maali something no ODF dha PDO irraa gara ODP ta'anii ODP ta'anii ODP irraa maqaan gara masanii PP argite achirraa moo PP ta'anii amma PP ta'anii biyyaaf hojjechaa jiru isaaniif nama hidhaa jiru nama fixaa jiru yookaan mootummaa nama hidhu deeggaranii achi keessa ta'anii yookaan immoo mootummaa nama ajjeesaa jiru kana deeggaranii jechuudha. At least yoo ta'uudhaa baatellee yoo dadhabnellee mootummaan tokko biyya sana keessatti gara qileetti deemuu biyya sana gara qileetti deemsisuun irra jiru. Gargaarsa biyya lafaarraa argatan akkasittiin horii sana qisaasanii nama isaaniis fixanii biyya isaaniis uummata biyya sanaas wanni godhanii gaafa nuti waan kun akka rakkina fiduu hin barre gaafa meeshaa waraanaa miiliyoona 4 immoo biiliyoona 4 4 billion yaa biyya Faransaay irraa bitanneedhaan yaa rabbi maalitti dhufne biiliyoonni 4 kun yoo tiraaktarii meeqa bitalaati akka wanti nam tokko keessaa dhibama namumti tokko akkamittiin biiliyoonni 4 kun mee turaa waggaadhuma sadan kana eeggannee biiliyoona 44 godhachuu dandeenya ammaaf taankiin binnu ammaaf tiraaktara binneeti isa booddee oomisha sana gurgurannee biizinasii akkasii keessa gallee waraana kanallee boruuf turfachuu dandeenya maaliif Tigraay wajjinii wal loluuf yoo ta'e hin tura yoo ati dhaqxee rukutte yoo ati biyya sana balleessite malee dhufanii har'aan dhufanii si weeraranii jarri kun deebi'anii galanii nagaadhaan fudhatanii aangoo isaanii kennanii nagaadhaan wajjiniin wanni jechaa turan jechuudha. Warra yakkamaa yoo ta'e akka Geetaachoo eenyuutiin inni Geetaachoo Asaffaa ta'e suuta jennee fiduu dandeenya amma itti suuta jennee malaan qabannaati. Ammaaf tiraaktara binna namni jedhu tokko inni jiru ture jechuudha achi keessa. Yoo biyya sana keessa warri bulchan sana keessa jechuudha. Yoo Amaarri du'e jedhanii sobanii boossisanii paarlaamaan baheetu boo'a jechuudha. Isuma ammaa kana jechuudha. Tigraay namni uummanni Tigraay hammi kun dhume yoo jedhani inumaayyuu geerara malee shigadaa jedhee geerara malee hin gaddu jechuudha akka nama biyya isaattiin ilaalu jechuudha. Wallaggi du'e Oromoon du'e yoo jedhani yookaan Walloon du'e yoo jedhani irratti geerarama malee paarlaamaan sun hin boo'u jechuudha. Paarlaamaa buqqee wayii akkasiitu jira jechuudha. Nama akkasiitu sammuu akkasii qabutu achi keessa taa'aa jechuudha. Manni Walloo gurbaa Walloo sabni koo dhumaa jira jedhee paarlaamaa keessatti baase mee hin ilaalla jedhanillee hin dubbanne argite. Liidarshiippiin kun kanatu jira jechuudha. Mee haa ilaalamu maaliif akkas ta'e uummata keenya irratti akkamiin rakkinni uumama hin jedhe. Dhibaa akka jechuu yaa Amaaraan milishaa simaatti haatfu jedhame. Argite kuni Amaaraa milishaa inni jedhamu kuni hidhatee nama shororkeessuun konstituushinii biyya sanaa keessaa faallaa ta'ee akka argamullee hin beeku jechuudha. Akka biraachuun xabbiquu jechuunsa. የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከማንኛውም ሃይማኖት የበለጠ አንጋፋ ሃይማኖት ነው። ሁላችሁም እንድታከብሩለት ይፈልጋል እንድትንበረከኩ ኑቲ ሞንጀኑ አመንቲን ተኮ በመንቲን ተኮ ወልቅጤ ደበለቴ ዋንፈዩ አባንሳ ወንፈ ታይመቱ ብየሰና አከሞቱማት አመንቲን ከሙ ሁንድኑ ወልቅጣ ኢኒ ላኪ አከስምቲ ይጀ የጋነማ አከሲቱ ብየውልቻ warra akkasiitu biyya paarlaamaa akkasii liid godhaa filannoo biyya kana akkas godhaa waggaa 27 akkasittiin nu fixaa turanii amma immoo irra nu fichisiisaa turanii hinumaayyuu maal nutti agarsiise warra TPLF otoon ta'iin warri nu fixaa ture edaa isaanuma kanadha laata kan jedhu isaanuma kanatu TPLF kana dogoggorse afaan faajjesse akkasittiin TPLFin qabaniin akka nama qabee bofa boquu micciiree qabee si iddisiisu sana akkasittiin nu iddisiisaa turanii jarri kun inni jedhu suni achitti akka nuti shakkinu nu godha jechuudha. Kanarraa kan hafe maal ta'eetu Oromoon tokko hiikkadhu jedha. Inni suni inni
abbaa biyyummaa qabu inni Amaara keessaa dhalate ifatti ba'ee Amaaraa mattaaxaqaa allabbat jedha. Innan keenya immoo inni Oromoodha ofiin jedhu immoo Oromoo maftaataa allabbat jedha. Maal ta'eetu garagarummaan kuni kan uumame isa jedhu sana yoo ilaalle dubbiin asuma jira jechuudha. Dubbiin isa kaleessa deeme miti jechuudha. Haa ta'u malee akkas jechuun koo jechuudha. Akka namni uummanni keenya naa hubatu TPLFin akka TPLFitti jumlaatti OPDO'n akka OPDO'tti jumlaatti PP'n ammallee warrumti yakka kana hojjechaa jiran achi keessa namoonni nagaan hin jiran jechuu miti. Jumlaatti hundi isaanii yakkamootadha jechuu kooti miti. Garuu siistemni kun gaafa nama fixu achi taa'anii ilaaluun isaanii sirrii miti dogoggoradha. Yoo ajjeesuu baattellee achi keessa teessee uummata sanaaf sagalee ta'uu dhabuun kee gaaf tokko si gaafachiisaa jechaan jiru. Baay'ee galatoomadha. Dooktar daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa News Network kun kutaa tokkoffaadha. Jajabel tubili suma kufisa hidda gabruma jajaba tallo la maron ifano galum baranuma achuba ifano galum baranu wala garan ifano galum baranu gudira ifano galum baranuma musadisi kafao dala karagal kisi musadisi kafao dala karagal abao dala Marro jala, kisi marara jala, kisi sanyi jala, kisi bolicha jala, kusa disi, abao jala, karagala kisi. Wabo jala, kutata jala, murata jala, jajabe jala, kero jala, abao jala. Wabo jala, kafao jala, marara jala, daur jala, jajabe jala, kusa disi, abao jala, karagal kisi. Kero jala, kutata jala, kero jala, kawar jala. Murata jala, si jajabe jala, si jawar jala, si kafao jala, si marara jala, si daur jala, kusa disi, warabba gara galakisi, kusa disi, warabba gara galakisi, kusa disi, warabba sasu gara galakisi, kusa disi, warabba sasu gara galakisi. Kasabanyatu, galakisi kasabantane, galakisi gadi dempu, galakisi kero jala, galakisi abao jala, galakisi murata jala, jal maro jala, jal sanyi jala, golicha jala. Banamuu waajjira adda bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan jiraattonni magaalichaa yaada qaban akkasittiin ibsatani. Dursee maqaan koo Gammachuu Jabeessaan jedhama. Guyyaa irraa gammachuu guddaatu natti dhagahame jechaadha. Gammachuun kunis waajjirri adda bilisummaa Oromoo magaalaa Sabbataa keessatti banamuun isaa gammachuu guddaan natti dhagahame. Maaliif sababni isaa magaalaan kun baay'ee magaalaa sabaaf sablammiin keessatti baay'atudha. Akkasumas waajjiroota duraan jiran waajjiroota OPDOtiin baay'ee dhiibbaa gurguddaa nurratti gahaa ture jechaadha. Maqaadhuma adda bilisummaa fi Oromootiif alaabaa isaa uffanni deemu yeroo ni dadhabnedha jechaadha. Maaliif har'a gammachuu guddaa keessa goolle dhugaadha mimmaaniif deebisuu dadhabaa ture. Maaliif baay'ee gaafa qeerroon Oromoo yaa'ee yaada isaa ibsatu akkasumas baay'ina qeerroo Oromoof jaalala dhaaba kanaaf qabu
gaafa ilaalu baay'ee gammachuu guddaan itti dhagahame jechaadha. Akkasumas gara fuulduraattis dhaaba kana wajjin akka jirru gara fuulduraatti abaa wajjin fuulli keenya durri ifa akka ta'e gara fuulduraatti abdii guddaa qabnaa jechaadha. Filannoo achi dhufus karaa nagaa ta'een himmoonaa inni abdii qabnaa jechaadha. Himmoonas Waaqayyo nu gargaara. Akkasumas nuyi dhiibbaa gurguddaa keessa jirran kanan baruu kolleejjii barsiisota sabbataadha. Maatii koo induan ta'ee injiran ta'ee ayyaana gannaa fuuldura jechaadha. Ayyaana gannaa fuuldura godina Wallagga Lixaanaa Ganjiidha. Connection inni jiru baankii illee mana kiraa keessaa baanu jedhaa jiru. Birrii waan akka fallu dhabnee irraa jechaadha. Sababni isaa nageenya isaanii quban qabu. Injiru ta'e connection hin hojjetu bilbilli hojjetu. Injiru ta'e induan ta'e waan hin beekun qabu. Ishi guddaa galatoomaan jedha hanga boqootiin. Ani maqaan kiyya Isaayaas Lijaalim naan jedhani kan inni dhufee lixa Wallaggaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Laaloo Wanjoorraadha. Walumaa galatti banamuu waajjira adda bilisummaa Oromootti gammachuu koo hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Guyyaa gaafa simannaan adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irratti gaggeeffame kaasee haga hammaatti gochi gama adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiruuf guyyaa waajjiroonni adda addaa adda bilisummaa Oromootiin magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti banamuu jalqabee kaasee haga ammaatti gammachuu keessa koo jiru kana ibsachuu hin danda'u jechuudha. Guyyaa har'aa keessumaa godina addaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa irratti waajjira adda bilisummaa Oromoo banamuu isaatti gammachuun koo kan har'aa immoo daran iyyuu caalee natti mul'ate jechuudha. Sababni isaa dhaabni kun dhaaba kaleessa uummata Oromootiif haqaan dhugaadhaan shira tokko kan of keessaa hin qabne uummata Oromootiif dhaaba dhaabbate ta'ee dhaaba socho'u ta'uusaa kanaan durumaa kaasee seenaadhaanis ija kootiinis kan hin argu wantooti hedduun gatii jiraniif jecha dhaabni kun waajjira isaa addana keessatti banachuudhaaf gammachuu guddaa turatti dhagahame jechuudha. Dabalataanii nuti haa gammannu iyyuu malee nutti haa tolu iyyuu malee jechuudha. Waajjirri banamuu isaa qofa otoo hin taane iddoolee hundatti waajjirri banamaa hin jiru. Ishi dursa maqaan kiyya eebbisee taasisaa naan jedhan yookiin maqaan koo kan biraa qabsoo taasisaa jedhama. Kanan naladhee guddadhee godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiidha. Kanan jiraadhu asii magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa Torbaadha. Wanti dubbachuu barbaadu guyyaa har'aa kana qabsoo akkasii kanaan jaalleewwan keenya wareegamanii nuti immoo guyyaa har'aa ga'uu keenyatti isaan wareegamanii har'aa arguu keenyatti baay'ee gammachuu guddaa tokkotu natti dhagahama. Akkasumallee uummanni Oromoof qarreef qeerroon Oromiyaa gammachuu isin qabdaniif gammachuu argannetti baay'ee gammaduun barbaada. Itti aansuudhaan dhimmi Wallaggaa Lixaa fi Gujii Lixaa irratti ta'aa jiru baay'ee wanta suukanneessaadha. Yeroo itti bara safuun badee abbaa biratti intalli gudeedamte abbaa manaa biratti immoo haati manaa gudeedamte yeroo itti argaa jirrudha jechuudha. Baratti safuun bareedaa jechuudha. Bara Haayile Maariyaam keessa isaa taatu bara Mangistuu keessa isaa taatu bara Haayile Sillaasee keessa iyyuu wanta nurratti hin raawwatinidha. Bara Wayyaanee keessa illee hanga tokko Oromoon harka tokko wal ta'eetu injifannoo kana gaggeessaa jira. Har'a garuu Dookter Abiyyiin gandaan nu qoodee lagaan nu qoodee akka nuti waliin galleef akka nuti ol bira dhaabbanneef isa tokkoon Niw Yoorkeedha inni tokkoon immoo shororkeessaa jecha yeroo inni itti tapha guddaa taphachaa jirudha jechuudhaan uummanni Wallaggaaf Gujiinarraa waggaa tokkoffaa isaan irra darbaa jiranii komaandii boostiin irra ta'e jechuudhaan isaan mirga isaaniitu dubbachaa jiranii yeroo itti uummanni keenya iddoo tokkotti namni 59 aanaa Anfillootti Deengadaa 59 namoonni dhumaniidha isarra iyyuu darbanii immoo dhugaadha wanti sun quba qabda wanti sun sirriitti dhugaadha namoonni achi jiran informationii guutuu irraa qabna kan ajjeese mootummaadha waraana Deengadaa leenjisaa ture nama kuma kuna leenjisaa ture laga sanatti ergee jechuudha achi kan jiru lixarra kan jiru diinootu hin taane uummatuma Oromoodha ani garuu as keessatti dhaamsa dhaamu qabu yeroo Shawwaanii mirga Oromoo yookiin Finfinnee falmaa ture Wallaggi yookiin Gujiin callisee ta'an turre arrallee wanti dubbachuu barbaadu Gujiif Wallaggi baay'ee miidhamaa jira baay'ee dararamaa jira akkasuma barattoonni Harammayaa Yuunivarsiitiitti dhufanii asitti rakkachaa jiran baay'ee isaaniitu jiru isaaniif illee harka mirgaa ta'anii falmuu fi qabna uummata Oromoo nu malee uumaa waan hin qabaanneef akkasumallee uummata Wallaggaa Gujiif harka mirgaa ta'anii dhaabbachuu qabna anoomaa yuumaatiin koo hinduaniif jiru isaanii adda baasee dheen beeku neetworkiin tureera eda galgala
obboleessi koo tokko akkamitti akka inni muka yaabee bilbilu maal yaabee bilbilu hin beeku sagalee isa tokkitti ajjeesaa jiru haa ta'u dhaamsadhaan maddoodhanii innaan akkasitti bilbilatee hin beeku heeloodha jechumaan badee jechuudha. Namni kun du'aa jiraaf maatiin koo jiruuf jiru isaanii hin beeku harmee koo kanan jaalladhu godina Wallaggaa Lixaa Gimbii keessatti argamtu baay'een si jaalladha baay'een si kabaja harmee koo garuu si arguu hin danda'u dhaabsi jirutti naa ga'u barbaada uummata. Keessattuu magaalaa naannoo godina naannoo Finfinnee warroota jirtan qeerroon jiran kaleensa quba nutti qabaa turtan har'a garuu uummanni Wallaggarraa Booranarraa jararamaa jiru lafa Finfinnee uummanni Finfinnee kaasuudhaaf miti har'a shanii inni gargara addaan nu qoodaa jiru. Har'a immoo maali keessattuu ijoolleen naannoo Finfinnee jirtan ka'a hin hojjenne uummata kun mana barumsatii dhabamaa jira. Gadi baatanii mana barumsatii qalama bichaa baatanii ba'ani. Garuu har'a lubbuun isaanii harki isaanii ciramaa jira. Aafalmanno, aadammaqno, qeerroo Oromoo, uummata Oromoof keessattuu warra magaala Finfinnee jirtan aanaa sabbata aan dhaladhee aanaan guddadhe aanuma sabbataa keessatti garuu qabdu. Dhaamsa barbaadu barataa Oromootiif barataa qeerrootiif barataa qarree godina hunda keessa jiran waanan takka takkaan jara beekuuf yuunivarsiitii keessatti waan jara beekuuf waan jara hin beekanuuf dhaamsan jara barbaadu mootummaan wayyaa harka barachuu qaba. Makkalaakaliyaan Wallagga jedhu Amboo jedhu Boorana jedhu Harar jedhu Harar dhiiga keenya Wallagga dhiiga keenya Oromiyaa martinuu waan dhiiga keenya taateef sareen kaleessaa hammas kaduraanii an mata kiyyaan hidhamee waanan tureef waanan jawaariin baandiraa kanaan waan saqaa yaameef waanan kanaan reebameef mata kiyyaanuyyuu haa taatu malee nuti kan haasofnu maallaqaa hin haasofnu barataa keenya qeerroo keenya qarree keenya kan haalaan gudeedamaa jiru kan na dhibee maamila takka waanan godinyaa takka Wallagga keessaa wajjin nyaadhee bule eengada naqamteetti otuu inni sangaa gadi baasuu rasaasumaan gadi baaxaa godhani suuraa sanan qaba akkam suuraa maqaansaa Jamaal Kamaal kan jedhamu baadiyyaa keessa makkalaakaa dajjeesse. Makkalaakaan kun eenyu kan dhaamsa qabu makkalaakaan wanti rasaasa baadhatti Oromoo taate Oromoo nyaaten agaasiin isiin Oromoo taate Oromoo nyaaten waliin nyaannu. Murwaan Muusaa Lamuun jedhama. Eegan biyyaa bee amata torba duraanis baqadheetiin bee naajjeessu kanaan biyyaa bee jechuudha. Ammallee baqataa jiraachaa jirra jechuudha. Eegasii duraallee maatii koo wajjin silkiidhaan wal argaa turre neetworkiin ni dhabame silkiin ni dhabame. Mucaan shufeerri tokko ni dhufe jechuudha. Shufeera makiinaa makiinaadhaan dhufe mucaa gidaa miti ilmaan adiirraniiti. As dhufee jennaan asitti silkiin haa bilbile. Akkasii namni du'ee jira. Obboleessa keetii obboleessa abbaa keetii du'ee jira. Ati callistee taata hirmiituufi naan jedhe. Nam tokko du'ee jedhe ganni. Inni Mahammad jedhaniin. Kan du'e moo? Akkasitti Mahammad Muusaa jedhaniin. Rifadheetti waraana mootummaatu abaa'oo bakka isaan jiru nu garsiisi jennaan ana abaa'oon bakka inni jiru nu agarsiisu ani qonnaan bulaadha jennaan. Gaaffii tokko malee rasaasaan dhaaniiti waan Oromoo ta'eef afaan Oromoo namuuf dubbatu dhahaa jira. Dhugaaf soba gaa nuti waan itti adda baafannu hin qabnu. Odeeffannoo machirraa dhufee odeessa nu gahuu hin dhageeffanna waan ta'eef. Ani jiraata ani Fayyumaa Dirribaa kanan jedhamu dhalata Wallagga Lixaa ta'eetu hin jiru. Har'a ergaa waggaa torbaati magaalaa Sabbataa keessa jiraadha. Haa ta'u iyyuu maleessa haalli Sabbataa keessatti gaggeeffamaa jiru baay'ee kan nama yaaddessu kan nama suukanneessudha. Innis inni guddaani akkuma beekamu fuuldurri keenya filannootu jira jenneetiti qophii adda addaa gaggeessaa jirra yaada adda addaa gaggeessaa jirra haala gaggeessinu kana keessatti nuyi ulaagaa nu barbaachisu mattaawaqaa nu barbaachisa. Ofii kooti akka hin taanetti baafadheera garuu dhalataadhaaf immoo guyyaa meeqa deebi'ee ijoollee hiriyaa kootiif immoo akka isaan sirreeffatanii fi guyyaa meeqa deddeebi'ee ofii kooti gaafadheera garuu ganda guyyaan isaa amma hin beekamnetti mattaawaqaan kennamaan jiru beeksisi ba'ee jiru amma duwwaa tokko fi lafitiitti maaliif jechi kun ba'a maaliif hin argatanii maaliif mattaawaqaan hin kennamu filannoo filachuudhaaf bulchiisa gaafanne jennaan soddomaasitti yoo dhanne gaafanne immoo achi siqee ba'aa jedhamaa jira. Akka hin taane hamma danda'amaa ta'etti yoo wanti kun miidiyaan kunis nu beeksisee
akka mattaawaqaan kun nuu kennamu haala qabatamaadhaan bira ga'amee akka nuuf kennamu hin barbaadan.